Maali namni rafuun danda'u. Isa Awwa deemna tuni deemna. Maali? isa shaytaanni. Shaytaana. Barnoonni ati barattee barachuuf yeetu maal faadha barnoonni ati barbaaddu. Ati shaytaanni jettee shaytaana komatii shaytaanni nama gaarii bakka amma. Shaytaana komataa jettee. Maali dilaa kan nama lama nama iyyuu. Maali. Boqonnes dubbisu duraan. Kami nu beekta. Kami nu beeku dhabde. Kami nu beekte baa shuruf qaadee hin beekne. Shuruf qaadee shuruf qaadee hin beekne. Awdi dilaa na juuna. Nana juuna jechuudha. Islaanii urgoytani. Ajjaa namni simbira dooran danda'u. Maal ta'uu fedhamee ammaati gisee baratte booda. Takkaffaa nama miidhuufa. Ayyee lammaffaa lammaffaa isti yaaduufa. Maali dalagaa sana nama fayyada. Dalagaa shaytaanaa moo? Coota katakana dabbaa lultaa kan Dura deemtu gisee agarte. Coo bareeduutu sin dabarin sinjaa. Isa. Lemon karang kui. Maali dilaa kan nama lama nama iyyuu. Maali. Boqonnes dubbisu duraan. Kami nu beekta. Kami nu beeku dhabde. Kami nu beekte baa shuruf qaadee hin beekne. Shuruf qaadee sanii. Amma hin beekne. Shuruf qaadee hin beekne. Shuruf qaadee sanii. Shuruf qaadee hin beekne. Awdi dilaa na juuna. Nana juuna jechuudha. Islaanii urgoytani. Ajjaa namni simbira dooran. Shaytaanni tokko osoo hin dhageenye dhaquu qabnaa. Asuun jala baasa shaytaana. Isiniiti halkan dhaquu qabna si. Abo. Ay maali. Akani daabela wal jara shaytaanii maa beekan. Shaytaan anne. Abo maal taate? Awana gee maali an bar yaanna kan. Na yaachisee bar. Ati shaytaanni. Ati shaytaana miti jinniidha. Maali miti maali shaytaana isiniiti waasuu duraadha. Shaytaana waa dho'isinee haasa'u jiru. Ati nama moo shaytaan? Ni beekami. Faradaa guddaa shaytaanni kun nama qunnamsiisa. Shaytaani moo? Badii nama dabeessa shaytaanni kun jechuudha. Shaytaani. Shaytaana dho'isinee citi haasa'u jiru. Shaytaani nama gaarii bar. Shaytaanni moo? Shaytaana malee amma kan coota kana gisee gaddeemu jiraate laaltee gisee alla wayi mishoo bareedu kana gisee halkan gisee rafte isaa sii fidaami. Isaa sii fidee halkan fataa ichaa bultaami. Mana ammoo. Isla. Ay shaytaana malee gaarii namni kanaan jira. Ka'ee isii mana raftu galgala sii fidaa bar galgala manatti. Shaytaana gaarii kanaati ammeeffachuu beeta. Ol intala guyyaa laaltee halkan Manaman. isaa waan akkasii silaafisa. Hii gaaroo mina isaa tura kan kee malee. Ay boo shaytaanni nama gaarii akkana taate. Ay maal laata. Awusumee ati. Amma intala amma bira dhiine sin jeetanaa bar halkan manaamaatti loolaa bara. Bakka Shaytaani gaariidha. shaytaanni nama gaarii. Awwa nama gaarii kaashe. Ay. Ati shaytaanni jettee shaytaana komatii shaytaanni nama gaarii bakka Shaytaana amma. kumataa jettee. Maali dalagaan sana nama fayyada. Dalagaa shaytaanaa moo? Faayidaan isaa. Laal dalagaa shaytaanaa maal leeta? Coota katakana dabbaa lultaa kan dura gaddeemtu gisee agarte. Coo bareeduutu sin dabarin sinjaa. Isa akkas hin jiru. Hidulina ምንድነው እዚህ ጋር መትረብሹን? Koo. Jarjari. namni isin irraa rafu. Ni rafa Maali namni rafuun danda'u. Awwa deemna tuni deemna. Maali? Isa shaytaanni. Shaytaanaa miti inni. Isa shaytaanni. Maali isin maali as jala Inni jinniidha. Isa shaytaanni. maali as jala teessanii magidaara jala akkana namni namaa jira as jala rafaami. Laal maal beeta? Yeroo nuti dho'isinee haasuu jiraana kamitti ati nu agarti. Ay. Aboo biyya teessan kana dalagaan hin jirtu obboleessoo haasoo marra deebitanii uli. Ati kamitti dhageessu qabu nuti. Ati kamitti dhageessu nuti gurra walii mu jirraa. Dho'isinee haasuu jira kamitti dhageessu. Mana keessa rafutti hin jiru ammaan tana. Mana keessaa gabbaate. Isaa shaytaana dhageesse jechuudha. Shaytaana jechuu isaa qofa dhageesse. Aboo Hirriba irraa ka'ee shayxaanaatu Dhageesse. dhageessee shayxaanaa Shaytaana dhageesse. See dalagaa shaytaanaa. aboo shayxaanni guddaan eenyu beektaa isin keessa. Kunoo nama kana laal. Nama kana laal. Shaytaana jechuu. Shayxaana yoo jiru nama fakkaatee isin keessa jirtu ofirraa laala. Aboo. dhugaa ni tachiwa. Salaamu alaikum boo. Maali? Faayidaa isaa oduraan ni jiraan illaa dhugaa. Oduma tana hojii deemtu. Tana sinna. Tana qabaddu sinjaa. Shaytaana jechuudha. Si yaada bar. Siif laala jechuu laal. Siif laal. Islaama dhiisi. Kiristaana qabaddu baa sinjaa. Siif laal. Laal si yaadura. Isa Tokko foofatu dhiisii deemu. Kaasitti kun taa'uffatu qabaddu sinjaa. Qaama mul'istu. Qaama mul'istu laal. Takka ta'eessan deemii qabaddu sinjaa. Isarraa kan kee malee yoo kanuma ta'e mana keessa teessee inni si yaadu baate. Isa yaada obbirii taadhaa jechuudha. Isla. Yaada obbirii taadhaa. Arraaboo teessanii shaytaana qomatu sin harkee. Barsiisaa. Akkamiyaa? Naguma. Fayyaa qabdaa? Fayyiba. Har'a mana barnootaa keessatti kanaan dhufee Aye. egaa ti way guuttane wanni nuti hin guuttamneemi
Betul. Mati. Baroota na fadhu jana barsiistana. Kanuma mataa keetii jechuudha. Kan mataa yaa'ee kan namatti hin qoone kan takka nama barsiisin. Waanuma Tanii barsiistu jechuudha. waanuma gaa buugarra jiru kana waanuma matsaafarra jiru moo matsaafarra hin jirre. Garuu matsaafarratti garuu matsaafata takka qabu malee matsaafni irra guddaan namaa mana barnoota baratu hin jiru kan naan fadhu kana. Ayyee akkasii ati amma wanni barachuuf feetu waan kophaati jechuu waan addaa. Akka ajaa'ibatti. Mee amma fakkeenyaaf wanni si gaafadhu barnoonni ati barattee barachuuf feetu maal fa'aadha mee barnoonni ati barbaadu. Maal ta'uu feetanii amma ati gisee baratte booda. An fuulduree biyya bootaa guddoo ta'uun fadha. Bootaa guddoo. Bootaa guddoo. Diree kanarraa jechuudha konte. Bootaa guddoo siin jiru. Bootaa si gadhiisu tan mara. Tanambaanoo tiyaatiirratti ibsaan Kan baatare. Laa bootaa fuulduraaf hin baatu. Fuuldura bootaan taakami gaa guddoon turii sachiinis. Bootaa aangoo guguddoo jechuudha. Akka taakka shimallis fa'aa barbaadaa jira. Yaa garuu maali himee taa'u baroonni aan barachuuf fa'a. Takka fa'a. Nama miidhuuf fa'a. Ayyee lammaffaa. Lammaffaa isti yaaduu fa'a. Ayyee sadaffaa. Rifaatuu namaan qabu. Rifaatuu namaan qabu. Nama rifachiisuun feetammas. Nama ijaan fuula kuyya duraa kanaan nama baatisa. Barnoota kanaan barachuuf fa'a. Yoo kana godhatti maal si faayidaa qonni miidhaa qonni sun. Bakka guddaa si geessa. Bakka guddaa aangoo irratti garuu namaaf ni yaadaa yoo itti. Toltuu namaa yaadaa namaaf ni yaadaa yoo itti rakkatte. Asumatti hafta dhugaan siima. Kanaafuu fuuldura qofa laalteeti. Istii fi ilaalcha badaa yoo laalte fuuldura kuttaa jechuudha. Ta'ee badaa laalte jechuudha. Bakka guddaa si geessa doo ilaalcha kana. Amma ati mee barattoota hedduu takka barsiisuu jirta. Isaanii bakka guddaa geeffatee isaan maa gandari lafa taa'ee dhagaa buusu qofa agartee. Barsiisonni keenya kun amma irra guddaa barsiifnee ijoolleen barattuu hundinuu. Ati uumaa kee akka jette sana yoo khayrii yaadette. Asumatti Si jalaa haamanii akkuma si darbanatu maa walumaa laattaa'u. dhugaa. Saniifuu amma laatamee amma biyya teenya sana keessaa wasila lafa. Mormummaan akka aangoora wal fixu kunu maal barbaadan beektaa? Amma namni akka inni godhu jiru kun nagee toltuun nuuf ni yaadattee yaaddeeti yaadema silaachiin dhaqu silaa nagee haaf toltuun ni yaadde. Ganda keessaan boo ganda keessaan boo. Ganda keessaan boo dhugumuu gusa. Saniifuu amma bakka matsaafni amma ammoo bukni ati irraa itti si barsiifnu kamini beektaa? Ooshoo kajaanii jira matsaafa ooshoo. Maal jaanii beektaa namni gisee rafu? Ati kophee guyyaa sadii kaarsii hin deemii siin jaa. Guyyaa sadii kaarsii irraa baasini. Bikka namni mana keessa tataa'ee kanatti shittoo faffacaafatee libaanata shirita keessa seenis hin jaa kaarsii adeemtu sanii. Maaliif jennaan namni tan hangam takka nama hanga rakkiftu miidhuuf jechuudha. Kitaaba ooshoo yaa mukaa ooshoo gaamaa jechuudha. Kitaabni san gartee kitaabni san akka ati beekamtii fi akka ati qacarra mul'attu si godha beekamtii. Ilma namaa akka ijaan ilma namaa akka kaanne abdii ilma namaa qaban akkas si godha ati kanaan barbaada. Sanmaa bara koo qabu. Mana barnootaatti argamaa wayi alaa bitamaa. Asuma keessa argamaa yeroo hundaa beekee mootummaan isin dhiyoo keessa sanii. Barsiisuu garuu mootummaa barate jechuudha. Mootummaa qofa keessaa barate san. Kana qofa na gargaare. Keessa isin garsiisan maatii jechuun maatii yoo amma naannoo jiru tanatti sifillee amma tana addaa duwwaa sagalii tana amma addaa. Ati siin fayyada dhugaa. Yoo si goone. Namaan beeku. Ati amma naannoo sanarraa ollaarraa eegaltaa jechuun garaa jabeenya kee. Warra hiyyaraan eegala dhugaan siin. Warra hiyyaraan eegala. Duraan warra eegaltaa walumaa kasi bira seeraan. Ati laal namaan beeku takka hin fayyada dhugaan siin himan. Gisee jira garuu anaan beeka. Miirraa mataa biyya guutuu gandas. Akkas dirqama sabooti giseen garuu bootaa guddoo san bootaa na barbaadu gahee bakka aangoo hiisee qabate. Dhugaan amala kan ni jijjiira. Amalaan tu dhufee kan ni jijjiira naa amali. Naa amali Abshii amma adi aangoo dhaggeeffadhu. Alammaan tana jechuun tana dhiisin tuukin tun tamara barnootaatiiti. Laal amma ati nama akka keetiitii fi bitu. Ati amma tana yoo si kanneen jechuun amma fakkeenya. Si qabattaa tanas ma qabattaa boodara qabachuun kan oolamu ammeenya keetii si hamaa laala. Ayi boodumaan qabu. Amma onna tana si kanneen yoo na dhoytanii na dhoyti balwantu tun. Boodumaan qabu. Tiiwaami na dhoytu. Garuu amala ni jijjiira gisee aangoo san qabate waan isin feetan hundi isinii fayyada. Waan takka rakkoon qabu. Mana manatti maallaqa isin jira. Amma barnootuma kee hoba qaalaataa sitti. Nuti bituu haadha wanni kanaaf uummata keessa jiraachuudhaaf namni keenya namni dhibbi tokko gisee gaarii ta'e
mi'a manam tokko as gamatti ajjeesan gisee jiran eenyu haa ajjeesan namticha san ammoo ajjeefne jaanii yoo deemne ajjeesina jaanii kan nama san silaa namni isaan ajjeefame namni waliin lolu waliin lolu namni keenya dhibbinu gaarii ta'aa mire ati hammaachuu qabdaa of keessaa barnoota garaa si jabeessuu ati uumama bara garaa si lammeessi saniif amma bakka guddoo qabachuuf malee bakka guddoo so yooni qabadde tuun isin yaade gaarii jechuudha maallaqa manatti isin fida fooqii xixiqqoo ulaaduutti isin ijaara kan na'ame fooqii xixiqqoo talukkuu boota nama tan namni kaasee galu karaa mana gubbaa hundaan isin baasan teknooloojii guddina keessa isin faranjoota ala jiru biyya keessatti isin galu amata meeqa dura amata meeqa booda waan jiru lafa gaataa isaatti ani deemni barnoota siviil itti hima barsiisa siviil itti hima ulfaadhu isa akka qowwee tuqee lakki warra qowwee sodaatini tuni nama dhugaa dubbatu kijiba himsiifti nama kijiba dubbatus dhuga himsiifti jechuudha tana malee biyyitiin bultu ba